Gadda wanni nama cabsuudha. Egaa obboleettii keenya haadhaa fi intalaan kan guyyaa qaamni bishaan keessa seenanii lubbuun isaanii darbe reeffi isaanii gara biyyaa galee jira. Waan hedduu akka garaa nama nyaatudha. Egaa rabbiin balaa akkanaa kana nama haa oolchu. Maatiin ishee osoo jiraadhaan nutti galti intalli keenya jedhanuu eeganii har'a reeffi ishee gara maatii ishee galuun baay'ee tokko ulfaata. Bicha waaqayyoon maatiif firoottan isheetiif jajjabina haa kennu waan baay'ee takka ulfaatudha. Egaa yeroo takkatti gadda haadha fi intalaa arguun baay'ee ulfaata jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota masarsituu jirra jirtu bakka jirseetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan saskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koos taatanii hordofaa guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo lamaan walitti deebinee jirra. Turtiin keessan hanga dhumaatitti na waliin haa ta'uun isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti obboleettii keenya kan biyya Kuweetii keessatti boqotte reeffi ishee gara biyyaatii galee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa rabbiin balaa akkanaa kana nama haa oolchu. Dingataadhaan kan lubbuun isaanii baatee haadha fi ilmoo bakka tokkotti jechuudha. Egaa daa'imti ishee bishaan jalaa seentee jennaan daa'ima ishee baasuudhaaf seentee achumaan isheenis lubbuu ishee darbee jechuudha. Achiis baasanii mana yaalatiin geessan garuu lubbuun ishee hafuu hin dandeenye. Mana yaalaa keessatti lubbuun jara lachiyyuu darbee yeroo ammaa kana keessatti garuu reeffi gara biyyaa galee jira jechuudha. Egaa baay'ee ulfaata jechuudha. Maatiin kana arguu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko maaliif biyyaansi daa'ima isheen har'a deesse kanallee osoo ijaan hin argin ta'uu danda'a. Footoo bichaadhaan arganii jechuudha. Waan hundaafiyyuu isaan bakka deebi'uu hin dandeenye deemanii jiru. Biyyoon isaaniif haa salphattu. Rabbiin lubbuu isaanii haa maaru. Maatii firoottan isaaniitiif illee rabbiin jajjabina haa kennu. Dhugaa baay'ee takka garaa nama nyaata jechuudha. Ta'eeyyuu wanti godhamu hin jiru. Erga wanti tokko ta'ee booda wanti godhamu hin jiru tokkollee jechuudha. Innaa guyyaa ayyaanatiin yoomiyyuu wanta gadda dagatamuu hin dandeenyedha. Egaa hanguma barri jijjiiramee guyyaan ayyaanaa dhufuun isaaniif guyyaa gaddaa ta'a jechuudha. Rabbiin jajjabina haa kennuufi nullee immoo nagaan rabbiin nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Namni jiraachuu beeka malee boru maal akka taanu hin beeknu. Jiraachuu keenya har'aa of agarra malee jechuudha. Boru maal akka taanu akkamitti lubbuun keenya akka darbu wanti irraa beeknu tokko hin jiru. Wanti hunduyyuu harka rabbii jira waan ta'eef jechuudha. Rabbiin nu haa eegu, fayyaa nuuf haa kennu, nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Jechuudha. Kanatti aansii mootuu gara viidiyoo koo lammaffaa yoon isin dabarsu waan hedduu takka taazabee yookiin na ajaa'ibe jechuudha. Egaa hundumti keenya iyyuu arguu dandeenya. Warra argitanis arguu dandeessanii warri hin agarrellee arguu dandeessanii hin beeku jechuudha. Egaa dubartiin tuni mucaa kana eenyummaa ishee jijjiirtee itti dhiyaatte jechuudha. Eenyummaa ishee jijjiirtee yoon isiniin jedhu osoo intala haaftaamii hin ta'in ani ijoollee haaftaamii jetteetu nama san yookiin maatii abbaa qabeenyati jetteetu mucaa kana itti dhiyaatte jechuudha. Sila jaalattuudhaaf akkas goote natti fakkaata. Waan jaalattuudhaaf waan isa dhabuu hin barbaannedhaafi maatiin koo qabeenya qaba maatii qabeenya qabu irraa hin argamu jettee nama kana itti dhiyaatte jechuudha. Mucaan kunis jaalalaan ishee waliin itti fufe. Egaa yeroo baay'ee gaafa eenyummaa keenya jijjiirree namatti dhiyaannu eenyummaan keenya dhugaa sun guyyaa tokko ni baha. Gaafa eenyummaan keenya dhugaa sun bahe garuu ni salphannas ofitti qaanofnas ofitti qaana'uu irra dabarreetu mootu nama itti dhiyaanne sanillee ni dhabna jechuudha. Kanaaf namni gaafa nama tokkotti dhiyaatu eenyummaa isaa dhugaa san dhokseetu ani akkas jedhee fakkeessee gaafa namatti dhiyaatu sirrii miti jechuudha. Hin turtii hin ooltii hin bulti malee dhugaan inuma baati. Eenyummaan nama saniitillee ni barama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma isheen maatiin koo qabeenya qaba jettee nama kanatti dhiyaatte namni kun ishee jaalatee jira jechuudha. Kanaaf har'a garuu osoo karaarra akka tasaa deemanuu warroonni bilbila isaanii fattashan gaafa arganu isheen hojiin isheen hojjettu hojii hin taane hojii badaa yookiin zummutii waan garagaraa dhiirota garagaraa waliin waan garagaraa hojjetteetu achirraa birrii argatti jechuudha. Birrii achirraa argattu san isa fuuldurattis akka
maatiin ishee qabeenya qabu yookiin akka ijoollee maatii ishee haftaamii ta'etti aktee akkasitti argisiisti. Maatii isheetillee birrii dhiirota gara garaa irraa waliin bultee argattu san irraa deebiteetu maatii isheetillee gargaarti jechuudha. Silkii ishee keessatti mucaan kun kan arge dingata kanaadha kan arge jechuudha. Isattillee waan addaa ta'a. Baay'eellee nama rifachiisa jechuudha. Kanaaf innis maatii qabeenyaa irraa argamte jedhee itti dhiyaachuu hin qabu. Maaliif qabeenya maatii kan maatiiti jechuudha. Nan nyaadha jedhee itti dhiyaate ta'ee maaliif akka ta'e hin beeku yookiin haati manaa koo maatiin ishee maatii haftaamidha jechuudhaaf ta'e hin beeku waan hin ulfaatu jechuudha. Kanaaf namni eenyummaa isaa dhugaa walitti argisiisee yoo walitti dhiyaate isatu caala malee eenyummaa sobaatiin gaafa walitti dhiyaatanii dhumni namaa miidhama ta'a jechuudha. Maaliif innis qabeenya maatii ishee san jaalate yoo isheetti dhiyaate har'a akkuma mucaan kun gatee ishee biraa deeme kan birootillee akkas ishee godha jechuudha. Kanaafiyyuu eenyummaa dhugaatiin namatti jira nama waliin jiraachuu fi eenyummaa sobaatiin nama waliin jiraachuun baay'ee garaagarummaa qaba. Namni eenyummaa kee dhugaa jibbee yookiin eenyummaa koo dhugaa san jibbee na waliin jireenya hin feene eenyummaa sobaa yookiin ani akkas jedhee wanta hin qabne wanta narra hin jirre wanta boru narra arguu hin dandeenye tokko itti argisiisetu namni sun na jaalata yoo ta'e gaafa waan barbaade san narra argachuu dadhabe ana gateetuma deema jechuudha. Akka hundattuyyuu miidhamni miidhama nuyiif. Kanaaf kun ta'uu hin qabu gaafa namatti dhiyaatanu sobanii namatti dhiyaachuun sirrii miti waan ta'eef jechuudha. Mucayyoon kunillee akkasittiidha. Kanaaf inni maatiin ishee maatii qabeenya qabudha maatii haftaamidha jedheetti dhiyaate isheen garuu qaama ishee gurgurtee maatii ishee nama jiraachisaa jirtudha jechuudha. Kanaadha kan inni ishee irraa bare. Baay'ee tokko ishee tuffatee maal jedhee ishee biraa deeme jechuudha. Ofumaa keenya of salphisna kun ta'uu hin qabu. Tarii waan jaalattuufis waan nama san dhabuu hin barbaanneefis ta'a. Dhiironni akkanaatillee ni jiran jechuudha. Qabeenya dubartii sana irra darbee qabeenya maatii isaa ishee jechuudha. Nama dhiba bara. Qabeenyi maatii ishee kan maatii isheeti malee kan isaatii miti. Hojjetee qabeenya argachuu osoo danda'u ganaa qabeenya nama biroo hawwa jechuudha. Qabeenya maatii ishee ganaa hawwa jechuudha. Ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhiirota akkanaatillee rabbiin libboonaa nuuf haa jejjeeru warroota maallaqa ilaalanii deemanii dubartootaallee akkasuma jechuudha. Kanaaf hangana nama miidha jechuudha. Eenyummaa ofiitiin namatti dhiyaachuu dhabuu fi eenyummaa ofiitiin namatti dhiyaachuun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Ofumaa ofitti qaanofte har'a. Kaleessa nan dhabaa yoon ijoollee qabeenya qabdu jedhee itti dhiyaachuu baadhe yookiin maatiin koo hiyyeessa jedhee yoon itti dhiyaadde nan dhaba jetteetidha. Hin ta'uuf kun yoomiyyuu jireenya ishee keessatti isheedhaaf hin barbaachisu jechuudha. Jaalalaaf miti inni kan itti dhufe jaalateetii miti jechuudha. Qabeenya maatii ishee jaalate malee isheen jaalanne isheedhaaf hin galle malee jechuudha. Isheen hin hubanne malee mucichi kan jaalate ganaa gara fuulduraa qabeenya maatii ishee itti seenee nyaatu isa sanidha kan hawwee itti seenee jechuudha. Har'a garuu inni miti jennaan ishee irratti tufee maal jedhee ishee gate jechuudha. Kanaaf namni ofii isaatii hojjetee of jijjiiruu osoo danda'u ganaa wanta namaatiif jiraata. Qabeenya maatii ishee kiyya jechuu hin dandeessu keenya jetti malee jechuudha. Maaliif kan dhuunfaa isheetii miti waan ta'eef kan maatii ishee itti fayyadama. Malee keenya jechuu dandeessa malee kiyya hin jettu jechuudha. Kiyya kan jettu wanta dhuunfaa ishee irratti argattee wanta isheen itti dadhabdee hojjettee biddeena malee keenyaa fi kiyyaan garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf ganaa wanta keenya jedhuuf ishee itti dhiyaate har'a garuu wanta biraa ishee biraa arge jechuudha. Kanaaf eenyummaa keenya dhugaatiin haa jiraannu, eenyummaa keenya dhugaatiin namatti haa dhiyaannu, eenyummaan keenya sobaa garuu nu salphisa karaatti nu hambisa jechuudha. Innaa warroonni karaarra deemanii akkasii kaameraa waraabanii iccitii namaa gadi babbaasaa jiran dhugaa hedduu kan isaan dinqisiifatedha jechuudha. Namoota meeqatu jireenyi isaanii osoo nama isa waliin jiraatan hiriyaa isaaniitiin kadda'amanii osoo isa waliin jiraatan iyyuu dubartiin soo taate dhiira biraa jaalatti wantoota hedduutu jira jechuudha.
Innaa isaan karaarra deemanii dingata yuutiiba isaaniitiif illee ta'u garuu waan bareeda hojjechaa jira. Maaliif gama tokko dhugaa jira gama tokko soba jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaataa yoo dogongora qabaadhe dhiifama turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u.